Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Du'aan alatti jiraataa bara baraa muudamuudhaan isa alatti mootii bara baraa kan ta'e waaqayyo maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Haadha keenya dubaroo Maariyaam haadha nama hundaa maqaan ishee dhaloota hundumarrattuyyuu kan dhagahamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Ergamoonni samii qulqulloonni wareegamtoonni hundi isaaniituyyuu akka kabajaa fi ulfina isaanitti maqaan isaanii kan eebbifamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Ijoollee waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoon kan isin jaallatu addunyaa boo'ichii fi imimmaan gidiraa fi dhiphuun itti baay'ate keessaa adda baatanii amma yeroo kanatti sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf gurra keessan kan isaaf laattan hundi keessanuyyuu attam yeroo kana geessanii attamsaa kana geessanii ameen maqaan waaqayyoo kan galatoomee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos haati keenya dubaroo Maariyaam yogguun wajjin ta'an yoo nu gargaaranis eeyyama isaaniitis yogguu ta'e kan ilaallu waa'ee galatoo sirna galatoo yookaan immoo qiddaasee isa jedhamudha jechuudha. Kana jechuun barumsa kana ilaaluun barbaachisaa ta'ee kan natti mul'ateef yookaan kanan argee fi namoonni baay'een kallattii garagaraatiin hiika baay'ee ni qaba jechuudha. Yookaan kallattii garagaraatti hiika baay'ee kan of keessaa qabu yogguu ta'u afaan biraatiinis fakkeenyaaf manni kiristaanaa Sooriyaa kan akka Anxookiyaa isaan kunniin Luutargiyaa hiika jedhu yookaan immoo kan qabaatu ta'e yookaan immoo hiika kana kan qabaatu yogguu ta'u galatoon kan galata waaqayyoodhaaf itti dhiyaatu kan samii fi sirni lafaa kan itti wal baru ta'ee kan argamudha jechuudha. Egaa beekumsi asirratti waa'ee kanarratti qorannoowwan taasifaman qorannoo baay'eetu jiru yookaan beekumsawwan baay'eetu jiru. Isaan kana hundumaayyuu ibsuudhaaf rakkisaa waan ta'uuf kanuma qabachuu qabnu qofa kan ilaalluudha jechuudha. Yoo danda'ame kutaa kanatti yoo danda'amne immoo kutaa taanutti waa'ee kanneenii ni ilaalla jechuudha. Egaa kanarraa kan ka'e galatoo jechuun kan adda ta'e kan qulqulleeffame dhiigni fi foon gooftaa kan itti kabajamu sirni samii fi sirni lafaa kan itti wal baru addunyaan kunii fi addunyaan samii kan itti walitti dhufu kana ta'ee kan beekamu jechuudha. Kana jechuun immoo galataan kan itti dhiyaatu galataan kan itti kabajamu jedhamee kan beekamudha jechuudha. Kanumarraa kan ka'e haala ibsa addaatiin bara 398tti Phaaphaasii Qusxunxiniyaa ta'ee kan muudame qulqulluu Yohaannis afaan dammaa yookaan akka barteetti kan beekamu afaan Amaariffaatiin Yohaannis Afawarqi Qidduus Yohaannis Afawarqi jennee kan waamnu maal jechuudhaan waa'ee qiddaasii kana yogguu dubbatu akkasitti nuuf ibsa jechuudha. Ergamoonni ifa balaqqeessa isaa irraa kan ka'e isa ilaaluu kan hin dandeenyee fi hollachuudhaan kan isaaf jilbiiffatan kan isaaf sagadan kan isa galateeffatan nuti garuu isa soorannaa. Nuti garuu maal goona? Isa soorannaa. Nuti garuu isa soorannaa. Kanaaf foon Kiristoos waliinis tokko taanaa. Foon maalii waliin? Foon Kiristoos waliin tokko taanaa. Maal jechuudha? Sirna qiddaasee kanatti kan gaggeeffamu. Haaduu Aab Qidduus erga jedhame tajaajilli galatoo kun erga eegale kaasee hamma dhumaatti maal jechuudha? Mee yogguu galate amma garuu namoonni baay'een tajaajila gammachuu fi tajaajila waaqeffannaa adda ta'e ta'uusa namoonni baay'een hin hubatanii jechuudha. Garuu namni baay'een akka yeroo kana arginutti yeruma barbaade dhaqa, yeruma barbaade seenaa, yeruma barbaade gala namni immoo lafatti kan galateeffatu sana irraanfachuudhaaf kan raawwatamu immoo sabaadhaaf akka ta'e dagatanii yoo namni hin jiraannes callisaniituma kan gaggeessan jiru jechuudha. Kana jechuun bakka mana qulqullummaa kana keessa iddoo galataa kanatti galanni kan dhiyaatuuf gooftichaaf jechuudha. Maqaan gooftaa
abbaan tokkichi qulqulluudha jedhame erga eegalame tajaajilli kun namni kamiyyuu hubachuu kan qabu mooticha gidduu akka jiraannudha. Kanaadhaaf qulqulluun tokko yeroodhaaf maqaa isaan yaadadhu namni kamiyyuu mana isaatii ba'ee gara mana kiristaanaa yogguu deemu gara mana qa'ee waaqayyootti akka deemu yaadatu wedha. Yogguu immoo gara mana qulqullummaatti ol seenee dhaabbatu mootummaa samii fuuldura akka dhaabbatu yaadatu jedha. Eenyu fuuldura akka dhaabbatu? Waaqayyoon fuuldura akka dhaabbatu. Kiristoosiin fuuldura akka dhaabbatu yaadatu. Kana jechuun maal jechuudha? Sirna samii fuuldura akka jiru yookaan mootummaa waaqayyoo fuuldura akka jiru. Kana jechuun gonkumaa qulqulluu kan ta'e dhiiga isaa, gonkumaa qulqulluu kan ta'e foon isaa fuuldura erga dhaabbate isin kan nyaattan kun foon koodha, isin kan dhugdan kun dhiiga koodha jedhee bakka baay'eetti wangeela Yohaannis, wangeela Maarqos, wangeela Maatiyos irratti dubbatee jira. Kana qofa osoo hin taane sirni qulqulleessu yookaan immoo sirni galatoo kun har'a kan ture otoo hin taane kakuu moofarraa ka'ee seera hin raawwannetti yookaan immoo iddoo kana hin goonetti namni kamiyyuu kan yaaduu qabu, namni kamiyyuu kan beekuu qabu akka ammaa kana kun caammaa isaa baafatee hin seenu kooyyuu caammaa isaarraa as deemu garuu kan dhaabbannee jirru mootummaa samii fuulduraadha jechuudha. Keessumattuu manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Maalaankaara yookaan kan Hindi maal jetti namni gara sirna galatootti yogguu gale yookaan gara sirna galatoo yogguu seene mootummaa waaqayyoo fuuldura akka dhaabbate yaaduu qaba. Yaaduu qabu jedhu. Kana jechuun namni akkamitti mootummaa samii fuuldura dhaabbate haasa'a. Namni akkamitti mootummaa samii fuuldura dhaabbate asiif achi deema. Namni akkamitti mootummaa samii fuulduratti dhiyaate yaada adda addaatiin fudhatama jedhanii ni dubbatu jechuudha. Kanaaf amma akkuma arginu tokko tokko guyyaa sanbataa yookaan guyyaa dilbataa maal jedhu mee dhaqee tanan salaamsadhee deebi'a. Achumaanis goommana bitee shunkurtii bitee yookaan immoo waa bitee deebi'an jedhutu baay'achaa jira malee yookaan qeexamaa bitee dhufa jedhutu baay'achaa jira malee sirna galatooti gonkumaa yaada tokko gonkumaa sammuu tokko gonkumaa yaada qulqulluudhaan ta'anii dhaabbachuudhaan sirna galatoo kana kan gaggeessan namoota muraasa ta'uusaa baay'ee kan nama ajaa'ibudha jechuudha. Sirna galatoo irratti kan qoodatan immoo iccitii samii keessa kan deddeebi'an. Kanaadhaaf manni kiristaanaa Anxookiyaa Luutergiyaa jettee kan maqaatti moggaaste sirna galatoo kanarratti maal jetti sirni galatoo waaqeffannaa samii isa miidhagduudha. Isa miidhagduudha. Isa daangaan qabne, isa qulqulluu ta'e, isa adda ta'e, isa bareedaa ta'e kana isa yaada biyya lafaatirra. Isa maalidha? Dhiigaa fi foon gooftaa fudhachuun achi keessatti haala kamiin wanna jedhu kan jedhu kana hundumaayyuu kan ilaallu ta'a. Kanaaf jalqaba irratti of eeggannoo qabnuudha.
dhukkubii isaatiin dhiphuu isaatiin gidiraa isaatiin badii keenya hundumarraayyuu adda kan nu baase Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf yaa ta'u haati keenya qulqulleettii qulqullootaa haati nama hundaa dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf yaa ta'u ijoollee Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoon kan isin jaallatu ijoollee haadha keenya dubaroo Maariyaam attamiroo kana geessan ameen maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u jecha kana dubbisuudhaan gara ergaa kootti seenaa warri kan keetii garuu injiraatu reeffi isaanis du'aa ni ka'a isaanis warra awwaala keessa ciiftan ka'aa gammadaa faarfadhaa yaa gooftaa fixeensi ati ergitu fixeensa jireenyaa kennuudha egaa laftis ekeraa warra du'anii ol ni baafti yaa saba koo kottuu kutaa mana keetti ol gali balbala kees cufadhu dheekkamsa hamaa hamma darbutti iddoo mana keetii tolfadhu taa'e kanaafis kinoo Waaqayyo iddoo isaatti as ba'ee sababbii yakka isaaniitiif warra lafa irra jiraatan ni adaba laftis dhiiga ishee irratti dhangala'e ni mul'ifti si'achi warra ajjeefaman dhoksuu hin dandeessu jechuudhaan raajichi Ermiyaas dhiifama Isaayyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 20 irratti jecha kana fakkaatu nu dubbatee jira ijoollee Waaqayyo kallattuma garagaraan Waaqayyoon gaddisiisnee jirra Waaqayyoon muufachiisnee jirra Waaqayyoon karaa Waaqayyo irraa gorree jirra Waaqayyo karaa hin deeminaa nuun jedhe Waaqayyo karaa ittiin dhaqinaa nuun jedhe Waaqayyo karaa kanarraa goraa karaa Waaqayyo hin deeminaa jenneen hin deemnee jira karaa Waaqayyo hin dhaqinaa jennee hin deemneeti jira waan Waaqayyo hin raawwatinaa nuun jedhe raawwanneeti jira waan Waaqayyo nutti hime dhaga'uu dinnee jira seera Waaqayyootii fi jecha Waaqayyootirraa qa'ee Waaqayyootirraa gorree jira amma immoo Waaqayyo guutummaadhaan garaa nutti hin jabaan Waaqayyo guutummaadhaan garaa isaa nutti hin hammaan ammas maal nuun jedha biyya Gibxitti dheekkamsa yogguu ergu maal jedhe Waaqayyo eenyumtuyyuu taana mana isaatii hin ba'ini maal yaa godhu warri Israa'elotaa kan ta'an hunduyyuu balbala isaanii dhiiga gubanii fi maqaanii isaanii maal dibanii dhiiga dibanii ergamaan Waaqayyo dheekkamsaaf gara magaalaa Gibxitti yogguu galu dhiiga kana yogguu arge ni dhiisa warra kan garuu ni fixe ammas Waaqayyo ergaa nutti himee jira namootarra bulee Waaqayyo karaa garagaraatiin nu barsiisa Waaqayyo karaa garagaraatiin nutti hima Waaqayyo karaa garagaraatiin ergaa baay'ee nu barsiifata nuti garuu Waaqayyo maal jedhee nu barsiifate waan ammas garaa nutti hin jabaanneef waan ammas fixee nu balleessuu hin barbaanneef maal jedhe balbala keessan cufadhaayi manaa hin ba'inaayi mana keessanitti galaa taa'ayi mana keessanii hin ba'inaayi jedhe Waaqayyo kana dhaga'uu dinni kaleessas jecha isaa dhaga'uu dinni kaleessas waan inni nun jedhu dhaga'uu dinni karaarraa gorre karaa inni ittiin hin deeminaa jedhiin deemne dheekkamsi kun nutti dhufee jira har'a immoo Waaqayyo waan nu jaallatuuf maal nuun jedhe karaa kanaan hin deeminaa karaa kanaan hin ba'inaa karaa kanaan sir hin ba'ina balbala keessan cufadhaa maal amma darbutti dheekkamsi amma darbutti waan Waaqayyo irraa nutti dhufu amma darbutti nuun jedhe kanaaf kana dhaga'uu dinne kan jooru namoonni tokko waan baay'ee jedhu Waaqayyo tu jira Waaqayyo tu beeka kan jennu jira kan jennu jira kaleessa yogguu dogoggoru kaleessa yogguu waan namaa hojjennu kaleessa waan hin tolle yogguu hojjennu maaliif akkana hin jennu
maaliif kanan dubban har'a akkamitti nutti mul'ate kanaaf hundi keenyaayyuu jecha waaqayyo kan dhageenyu guute waan waaqayyo nun jedhe kan dhageenyu guute barumsa waaqayyo kan dhageenyu guute dubbii waaqayyo kan dhageenyu guute waan waaqayyo nutti himaa jiru hin dhageenyu guute balbala keenya cufannee haa ta'e yaa kadhan mana keenyatti yaa sagan mana keenyatti yaa kadhan mana keenyatti gara waaqayyotti yaa bu'u kanaaf dheekkamsi kun amma nurra darbutti hundumti keenyaayyuu akka manaan baane maqaa waaqayyootiin isiniif hin dhaama waaqayyo gooftaan keenya ardii keenya nagaa nu haa godhu dheekkamsa isaa nurraa haa dabarsu arjummaa ija isaatiin nu haa laalu hamma bara baraatti ameen.